Waan argitu meeshaan zubaalaa bu'aa otoo isaan hin dhugin galgala daqiiqaas. Lubbuu kee rabbumaan bichaa wannu haa agarsiisu malee wallaahi. Laayibii akkasii waliin dabarsuu hawwii qabu osoo argitee barra. Life is short in drink milk. Wallah life akkasiisan si waliin dabarsuu fedha. Taishaan sareen tokko as jala jira Ingiliffa kana si harka qabaa kam goota. Ittiin sababii Ingiliffi Jaarmaniitiif kaayiroo qara yoom tokko ta'e mootummaan tokko miti wallahi Ingiliffi. Edaa tokko miti. Ingiliffi tokko miti. Garuu ija kee kana jala maaltu si mudate garuu akka tokko jira bar. Maal lubbuu kee akkuma deengadda diinni sitti illee karatti sitti bayaniitiin lubbuu kan kee balleessuudhaaf jedhan san gocha diinaatiif fashalaa'ee malee deengadda karaa kanarra nabbayaniitiin rabbi na baasee bar. Harkaa fashalaa'ee malee. Ati xiyya tana qoshoshuuf jetta amma garuma biraa deebi. Xiyya wayi qalbii taate. As jalan na bahee kun argitu kun hin beeksisaraan keessatti kun olaal. Kuni amma namni hin dhaga'u kana fikirii makiyya akkana si godhe godhe. Yaaduma kiyya irraa akkana taate. Kana imanarraa beette lubbuu kiyya wallahi akkamiin narraa beette qol. Kuni waan ifa jiru. Waan ifa jiru kuni mul'ata. Ata mandagattini gargara isaa warii ergiga. Reshit. Wallahi rabbuma waliin naadu. Tajaajilu kootu yeroo sirra fudhataa jira barri. Abshir yeroo gabaabaa keessatti dhufa. Kootu lubbuu kiyya kootu dhugaa waan ani fati waliin. Maal akkasi bashannansiisu dhugaa rabbi akka uummata akka baadhadhee mana keessanitti si deemuun beeku wallahi. Anka ba'aasan hin sodaadha hin ta'u. Ana si baadhata barsi miti ana si baadhata. Laata dati harkaa labaree diinii natti gammada. Habibi lagai ana si baadhata. Ana si baadhata. Balaatara lafaan ada'uuf. La lubbuu kiyya ana si baadhata uummata akka hin yaadin. Maa ba'aan namatti tola. Anka jedhu. Mee anaa tana yoo na laaltu haadha ilmoo tanteetii ta'uuf haadha manaa tantee ta'uuf jiruuf jireenya kan kee gammachiisee si waliin akka barbaannu kiisingiidhaan akka barbaannutti waliin jiraachuu fi mee maaltu sitti dhagayamu gammachuu akkamitti si keessa uuma. Badila an amma waan jawwaala keessa jiru natti fakkaatu waan sibire jiru natti fakkaatan jirummaan tunu. Oyi lubbuu koo wallahi. Wallahi jaalala jettuun kanaa meedhaan. Amma yoo wal bira dhufne maal fa'aa waan akkamiin irraa feetame ulaagaan kee. Deeggartuu Arsenaaliiti baran Arsenaaliin deeggara bara ta'eessa deeggarta taphattoota keessaa kamiin deeggarta. An Arsenaalii jinni hin beeku. Nun deeggarta qofa. Wallaa. Ani gaafa namatti wal bira dhufne walaa bu'aatii dhaanu walaa maali. Dhiyootana qeerroo riyaadi leenjisaan jirtu. Ani qeerroo sin koomandootti fi Finfinnee qofa deeggara. Finfinnee sin koomandoo qofa deeggara. Laalaani wanti Arsenaaliin deeggaraan. Ani omaati deeggartu deeggara maarree. Liverpool deeggara laa Liverpool hin deeggaruunneen naa waliin deeggara malee waan an deeggaru deeggara. Wal baadhannee bishaan waliin daannaa malee waadaadha. Bishaan jala ganna dabarsuuf hin sodaadhaan. Anas si baadhata bar anas si baadhata. Ati bakka ba'aa kana maa filatte wanni biraa wanni das nama jedhu hin jiru ba'aan ala. Jaalala laayivii maal waliin dabarsina jennee gaafa jaarreetiin jenne bar viidiyoo san ittuu gowarraa bar. Gaafa jaarree jenne suuraa san ittuu gowarra. Gaafa addaan baan illee suuraa san iyyuu akka gootaatiin mana keessa kaayannee laalla. Zubila maal goona adda baan abboottoo badhu kana adda ba'uun hin jiru. Maybe warra waa waaqaa hin beekanin. Ani fati aan garuu yoo soo du'eeti abadan addaan hin baanu. Kun beekama. Waliigalteen kenna kana. Naaf jiraadhu wallahi naaf jiraadhu.
yeroo kam onni xiyya keessa akkasiidha dhaabatte berii. Dhiisi na boochisini miira keessa na galchite dhugatti. Jechi kee kun dhugaa rabbititti waan takka miira keessa nama galcha wallah. Maal mana ciifta? Ati gisee halkan gisee sireerra ciiftu. Uffata wannoo uffadhe intiniidhaa uffattee ciisuu mokkori. Mudawwaraan sireen koranii bar. Bar mudawwaraa miti kun. Diinamnan saaxiliin kun mudawwaraa miti billaahi. Taadaa manati dirree kubbaa miilaa jirta kana tuuttaa uffattee siree kortu. Bar kun halkanii miti qara hin taa'ayyo si margee jennaan halka kanarra kun hirriba keessa na gangalcha ka jedhan san yaadadhee sireera ol bahe. Dura taa'aa jira beeytaa waan ofiit namni nu dhaga'uumi billaahi. Dhugaa dura taa'aa jira nagalchitee jennaan algar ol bahe. Jecha kee kana beeytaa himaa na qabachiisuu dida dhugaa. Akkasiin jedhu ammati mana kophaa kan kee galaarta moo namaa waliin galaarta nageenya keeti. Haarisa jira jala wardiyyaa cima jira abbaan biyya. Jala haa jiraatu keessa mana keessa eenyu waliin jira. Laa mana nama waliin hin galu duraa shiggaan addum. Kifiliin kan kee ka bultu keessa kophuma kan kee qulqulleeffatee bultamoo namatu jira. Shuggaa guutuu namni hin jiru kifili arfanuu namni hin jiru. Na dhageeffadhu. Si ganee abbatti niman jedhan diina hedduu qabda. Diina hedduu qabna. Anamma argitee miti mana keessa mul'isa. Baadhiin nama na siyyaasin mul'isaa qoy. Baadhiin nama na Jara na maashaallah jedha kuni ka anaaf qophaa'e. Uummata rukutama maashaallah jedha. Miira keessa ba'a. Amma kifiliin kiyya kun achiin kifiliin kiyya. Gurraattiin garara aantutu qullaa jirti. Asiin ammoo barreen qulfii sadii hin qollofama. Argitee qulfii sadii hin qollofama barreen jechuudha. Achiin gara kaan kifiliin kun jechuudha asii qabee haga garraa sanii ka jiru kun namni tokkichi keessan galu yoo anaatiin dhala jechuudha. Lubbuun kiyya takkittiin qofaan keessa gala. Maaliif? Kana qofaadhatiin anaa durbummaa qaba. Ana durbummaa ka'ee gaaree manni kun himarre. Lammaffaa taree deebi'eetiin nama hin amanu. Nageenya kiyya bal'aa amma asli ni beektaa miti guyyaa hunda manuma kan keessan halkan takkitti dhufa dheena kadhata manuma kan keessan rabbi jedhee halkan takkitti dhufa abadan jedheen abadan abidiin. Wallaahi jechi. Maal yaadee? Kadhatee abadan mana kan. A'uuzu billah. Maal yaadetti? Abitti ani dhiira arsii bira halkan takkitti buluura dhiira harargee bira waggaa tokko taa'uun wayyaaba. Harargee nama dumaashi siin jennaan dumaashii harargeen. Yaa dumaashii teenya siin jennaan harargeen nagayatti. Akka namni dhageenyetti sitti himaan. Waa'ee durbummaa kana online irratti hin dubbatin namni miira keessa galeetti ni rakkoo. Waa'een durbummaa kun qaaloo ittee jirti namni biyya biraatti raayyoo xiqqeetii muratee dhufeetti ni adaa nama godhutu mala. Nama na yaadda waan akkana kana hin dubbatin. Lubbuu kiyya dafii koottu kaa rabbi jedhi dafii koottu anas siin jedhe dafii koottu. Billaa yoo fooloon kiyya kuma 100 ta'een dhufa. Allah kun fooloo maalitti goota rabbi jedhiti wallahi koottan tiktokii kana sii kenna kabira haara banadha. Laayivii akkamitti dabarsinari laayivii kee viidiyoo tiktokii keessatti ta'uu qaba. Sanaahi wallahi yaa rabbi of sanaahi. Asmaan sirraa hanqadheetiin ati laayivii waa waliin dabarsu. Ila aadaa taate ila miidhagee akka namni dhageenitti gizee san teekteekii kiyyaan gizee ati booleen na eeyitee ani gadi kufeetti ababa akkanatti si kenne qubee harkatti si kaayu san diinonni kiyya gizee san maaliin arga yoo ta'u hordoftoota baay'een horatin si galee yoo keessa immoo kama duraaniiti footoshooppiidhaa jedha. Deebisan turri kiyya sheekamal Abdallaati kun olal miira keessa galaannummaanu dhageeffadhu lubbuu kiyya na dhagaye fiqirii koo na dhagaye qimamti koo abbaa warraa koo yaa jaalatamaa koo yaa kabajamaa koo. Yaa kan isa lubbuu ofii irraa durbummaadhaaf aarsaa lubbuu isaa kan falu.
Dhuguma jette kana. Dhuguma jette oo Dai dhuguma taaptaa arginu kun godhan geesse bahaa galu'an taaptaa godha si faarsaa dhagaisitu ka faarsanii maal qaba yoo si faarse taaptaa yoo koppiliinki godha koppiliinki kuma takkaan gaya taaptaa godhaati taaptaa godha takkaan jaalala ibsadheen beekadha jaalala tana ibsadha. wala imimmaan na qabaa jira dhugaa rabbi taaptaa foololin imimmaan na qabaa jira wala dhugaa rabbi afaate garuu namni dhibbi shan yoo diqaate fooloo godha akkama gammaa namni dhibbi sadi bichaan fooloo goote. Na dhaggeeffadhu lubbuu koo yaa abbaa manaa kiyyaa yaa abbaa ilmootii yaa jaalatamaa koo. Akkasiin jedhu nyaata keessaa maal faa jaalatta? Miira wanni jaaladhu waan nyaatan irraa bahu. Nyaata keessaa maal? Laala nyaata keessa. Ibsii hayyaa kabiraa. Ganama marqaa caccabsaa. Jechuun nyaannummaan ati jaalattuu caccabsaa xibsii kana bichamu? Micciirraa. Micciirraa okey. Lammaffaa kabiraa. Ruuza kabsaa. La ruuza nyaatin wallaahi. Amma wallahi osoo gisee na bira dhuftee jettee jechuudha. Sirriitti kadhachuu qabda takka. Lammaffaa taree deebi'eetiin yeroo waliin laayivii dabarsinu laayivii akkamii akka waliin dabarsinu feeta. Yoo laayivii jettu kan wal baatanii deeman san baantamoo kan laala saasan dileetii godhee jira anuyyuu akkana baadhattu fedhu. Inni rakkoodhaan balaatara lafa dha'ee diinni natti gammada. Laala sanii miti. Walwanna jechuun laayivii bakka hin jiraa miti bakkoota bashannanaa bakka akkam deemuu barbaadda. Dariyaara deemna kan. Asliin nu geessa kaboota san. Asliin waliin hin deemnu. Abduu see waliin deemna san yoo ofirraallee darbine rakkoo hin qabu sun humna hin qabu. Abduu see waliin deemna. Laala ilmu magaalaa waliin deemuu wayya yoo ani karaarraa gorellee isatu lafaa. Amma asliin dhagaye. Asliin gisee sitti garagalellee hin argitu. Abduu see wayyaa. Nama yoo ofirraallee qabdee ofirraallee achi darbite humna hin qabu waan ta'eef rakkoota kan qabu abduu see. Asliin waliin deemuu wayyaa. Ati filatti kun naan ta'u hana badallee ta'u kanuma na wayya. Lubbuu naa bari kaa waan siin jedhuuf beekaa bar jalattii tana hunda anatu keessa beekaa bar. Mee waan inni siin jedhu laatu. Ni machaa kun ni machaa hedii yoo machiin itti kaate sareen akkanuma. Otoon ilma gandaati jennuun amaluma gantuuti kun. Abduu see homaa walitti hin qabu abduu see miskeena ila. Ati yoo na dhiifte amaanaallee biyya kana keessatti fakkeenyaaf hojiidhaafillee gara iddoo garaagaraa imaltee bakkoota garaagaraallee yoo imaltee jettee eenyuun bira na dhiifta beektaa ijoollee harargee bira na dhiisi. Uummata amaanaa abadan dumaashii teessan tana naa laala waan isin rakkatteen bira naa dhaabadhaa qarshiin ta'ee humnaan ta'ee gaafa galeetiin jedhe anuu isin waan isin barbaaddu ishiin guutaa fi yennaan kalaas dhumatte. Uummanni harargee jechuudha. Amma aslii dumaashii waan ati feete jettee osoo bira na dhiifteeti wala aslii wala reetii. Kun saree nama amaanaan beeku dhiise kun. Dhiise anuu yaada kaase. Mana natti gal. Ana mana argise maddu eeyyuu qarbiin tiyya ijoollee harargee wallaa akka taatu fedha gadheen akka barbaadana dhadhooftuun fedhu'an. Maal rakkattere yoo na dura duute bakka itti dhaafmattetti si awwaala. Ati maal goota gubbaa kanarraa yoo an du'e ati maal daladda eenyu waliin jiraachuu hafta gubbaa kanarraa yoo an du'e. Aguma si duuba dhufuufuu yoo sana dura baafatte anumatti tolchee dhufaa jedhe bar. Bakka itti dhaamsa kee godhe bakka ga'e. Yoo an du'e ati hafuu feeta addunyaa kanarratti. Deemi addunyaa kanarratti hafuun yaaddaadha lubbuu. Baran sitti himee jiran. Dubbiin achi yoo jajjaba taate rabbi umrii isaa dheeressuu siin jedha. Yoo dubbiin achi laaftuu taate immoo koottuu siin jedha.
Neetworkiin hin jiru barachi. Amma haala amala namaati ni turkiin achi haala amala ofiitiin dawwalatan odoo jawwaalan taane. Ani laalkaa guyyaa ati deemte san sa'aatii ati deemte san daqiiqa sekondii takkaaf si biraa hafuun barbaadu deemuu kan kee bicha adda baafadhe. Akka yaadati bar ati deena raafu ani deeti raafu hin barbaannu yoo ta'e sun yaada kenna. Yaadni kenna hojiirran oolu. Waan ofii of goonuu miti. Dr. Muzayyam maal kolfitta? Waslaata. Ati miira keessaa bahi gagaafa duunee yaaddin hojii kennaa sun hooma jiru kan mi ati maal akka waan akkamii barbaaddaa? Gide asirra kol argine kana iddoo akkamii deemu barbaaddaa? Maal narraa jibbitawwa maal sii godha? Ulaagaan kee jaartii tiya ta'uuf haadha manaa bareedduu kabajamtuu jaalatamtu giifti duree Kamaal Abdallaa ta'uuf gaafa taatee argamte maal? Mee wanni ani sirreessu wanni an godhu maali? Arafaatee? Aloo? Habibti? Chokolaata? Yaa Ruuhi? Aloo? Sagaleen hin jiru jalan? Miira keessa seente? Guys, namni kumni tokko. Nadda wale bara asli nadda wale bara ba wa mata in be kon ka wadda tawe de be bicha arge ba injirta wallahi ani fatin kun nugama wal jalan akam si darbu da be askaysa haft sila mal godi sinjeda natti si adifatu sinjeda la ban yani usawan fere yu gali an ak asli nadifatun fere lubbu hiya dugara mal goda ti dawala resin anu ani na managa ati natti adifatu Nabira tafta singe chositi dawala male wan bira male siti dawal. No lubbu hiya anka sinje bat sporti dalagi amma rabbi gari tu chana basi ani lalal darati kan ke kana jiro darati kan ke kana akka kana ofin goda tu feda akka darati dargaggeessa akkana odo sporting goda ne yuni Australia ni bakki kun jiraati ila kun No, sani miti bakka kana hin jiraamiti kuno bakka kana. Akka laata hin jiraamiti ofiin akka namatu fedha. Irree kan kee kanas gizee ati taani. Irree kan kee kana gizee ati akkana goote kana akka akkana socho'u fedha. Wallahi takkitti namni si dubbatu hin jiru takkitti namni sitti hafuura si baafatu hin jiru. Kalaasin eegala amma boodeen eegala dhugaa robbi. Deme eegala. Wallahi eegali. Amma laata foon kan kee na fayyu eegala. Asii gadi ni kadhattaa miti kun asii gadi kadhoodhaa miti. Foon kan kee kun wal dingee. Habibti na dhagaye. Ati maaliif luka gogorrii jette luuti kiyya fufurtaadha. Annama na bira dhufe maruu luuti kiyya kun gogorriidha jennaan naan jedhan. Kanama furtaa kanaan faa wal bira qabee akkanatti ilaala. Kuni gocha diinaa jecha diinatti makaana balleesse malee ani jala kanan kagaladhu. Kuni gocha asliin naan jedhu. Mogolee kanaa gadi argitee kun jilba kanaa gadi kadhatta. Amma laal gisee ispoortii hojjette qaamni kan kee kun asii gadi diigameetiini gar jalaa kanatti asii dabalama jala kanatti. Gaafan akkam taatare ati? Ani dhagaye Indeedu ani ispoortiin ni jalqaba ispoortiin ni hojjeta. Waan ati godhi dhaga namni nun dhaga'uun waan ati godhi jette hundaa ni godhi. Ishii? Lubbuu kiyya. Dhaga'amu? Hin dhaga'amu. Lubbuu ni dhaga'ama. Ol ka'ii jedhiin. Waan geemii taphataa jiru seetti wal janaa jirra. Waan ati godhi jettanii hundaa ni godha. Abbaa ilmoo xiyyaa osoo waaqayyoon si godhee maal qaban jedha bar yeroo gabaabaa keessatti osoo kaayoo sana jiraattee iyyuu maal sii qabu. Amma dhufuuf kamaa qophii xumuraa jirra moo? Akkasiin jedhu qoyi. Gaara pitti. Mee gizee si bira gizee as dhuufteetiin jette haadha manaa akkamii akkasii ta'u feetaati. Atuu beeytuudha maasitti ma waa hundaa ni beeyta.
Ani wanni ati naa taate hunduu naa ta'a. Wanni ati naa goote hunduu naa ta'a. Haadha manaa akkamii akkasii ta'u feeta walumaa galatti mee haadha maatii manaa tiyyatan osoo akkana taate jettee wanni ati hawwitu. Abboonna saalfacheetu dhugaa rabbi dubbachuu hin danda'u. Keessaan sitti immoo wayyu. Asili.